كيست ولا لو دفني كابل إن سن كيست اللي ولدت دفني الله ربي يا جبا خالق ولا جبا يا جبا جبا سدانه كموت انتسان قدانه الله ربي يا جبا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا فجالتمتوتا تردفتوتا كيا جرجرتو بجرات تنجتشا قبليان كيا ركيسوما جبتو تكن قوا حاجة أمور فيديو هياتي تنفانا ترى فيديو هنمو لايك شير قد كسمو كومنت اللي يادا كيسن يعني كيسن أنا فهمنا يادا ببريدا ناكنا كين اللي يجراتي الرابرة دوان تايفي ناكن ناسين جرى بارك الله فيكم نمرها فدتا أفدرا قفامتي يا دفا اللاتي نجلام فدنه Balayan kiyya qophii guddallee miti anillee quba hin qabu dingatuma eeguma manaa bahan dhufe naan jennaan bakka isaa wajjin anillee hi waraaba jedheetiniin yaadee keessumtittiin obboleettii tiyya takka jechuudha tanatti dhufaa jirtu haadha callee tana hojjettu jechuudha. Achumaan ani akkamitti hojii isaanillee hin beeksisaa akkasuma isaanillee mee daawwattoota kiyyatti haa mul'atanii yeroo baay'ee isaanirraa hin ajajaa ture jechuudha. Meeshaa hundaayyuu meeshaa aadaa kaniin hojjechiise isaanumarraa isiniin jedha. Achumaan isinillee wal bartanii waan tokko tokko irraa dhageeffattanii jedhee jechuudha. Isaan dhufa jiranaan jennaan aggasan waan gabaabduu fuulduratti waraabee isiniin jedha. Yoo isaan ishi jedhanii ka viidiyoo naa seenanii nin waraaba jedheeti jechuudha. Isaanillee hin dinne haa galatoomanii akkasumallee jechuudha. Khayri rabbii isaan haa ziyaartu. Obboleettiin teennatuni nama maashaallah rabbi illee namaafillee kabajaa qabu, rabbi illee kabaju, rabbi isaanillee haa kabaju jechuudha. Akkasitti bakkuma ani jirutti deemanii natti dhufanii asiin dura yookaan yeroo ani mana yaalatti galee akka mana yaalaa seeneyyuu quba hin qabanii eega galetti mee jennaan iyyuma san fiigaa dhufanii wallahi gaafa manni kiyya diigamullee jechuudha. Ammuma itti mee ofuma biratti argaanuu agasitti dhufan jedhee kan niyyatiin jechuudha. Akkasii kun immoo mana hojii isaaniiti. Egaa daama miila na'ima diddiigamti manni isaan keessatti hojjetan dura hedduu takka bareedaadha. Eegas eega diddiigame immoo namni bakki toon taa'uu fi bakki waa itti dalaganillee hedduu takka nama harkaa wal dhahee sanii isiniin jechuu barbaade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii Amuu Firii Faamilii jala argamtan baga rabbiin jiraachisee sa'aatii kanaan isin gahe an haa jiraadhu isiniin jedha guutuma warra sagalee kiyya dhageetu aga tokko obboleeyyan kiyya qophii guddallee miti gaggabaabas ta'u agartanii jirtanii keessummaa qaba. Akkasuma akkuma dura isiniin jedhe keessummaan tiyya immoo nama hojii isaanii baay'inaan beeytanii jechuudha. Isaanillee yoo beekuu baattan garuu viidiyoo jala gasseentaniitiin kalaaltan taate sagalee isaanillee aga tokko mul'atanillee dubbatan jechuudha. Hin beeytanii obboleettii teennaa haadha Bilaal yookiin immoo hojjettuu meeshaa aadaati maashaa Allah tabaarakallah. Warroonni narraa ajajataa turtan guutuun ani isaanirraa namni ani bitaa ture namni ani meeshaa harkuma tokkicha nama hundaaf hojjechiise jechuudha. Haga hojjechiise ar'ammoo asumatti dhufanii na zihaaranii khayri rabbii isaan haa ziyaartu asumaan galatoomaa naa jedhaanii isaanillee salaamata isiniin haa jedhanii jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eeyyati islaamummaan waa guddoo qabdi. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Islaamuma tana walitti nu fide malee akkuma isin jette kana firummaa walitti nu finne wanni maraa caalu kalimaa laa ilaaha illallaati. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi walitti dhufne eeyyatti kunoo ka alhamdulillahi waa baay'ee walitti nama fidaa isillee rabbiin sabrii sabaata rabbi si haa kennu tanuma keessa. Wallahi akkimuluu namatti ulfaataa waa maran haasayanii alhamdulillahi walitti dhufne maraa kana jechuulleen hin ulfaata. Rabbi si hojjaa jiraatu ta'isii kennemmoo rabbiin haa guddisuufi. Tanuma keessatti wallaaluu dhufne kaa bal'ina san keessatti illee walitti dhufne bal'ina keessatti illee dhiphina keessatti illee walumatti deema wal ziyaara wallaala jedha rabbiilleen alhamdulillah. Akkasii baay'ee viidiyoo tanarrallee haarawaa. Homaa rakkoo hin qabu. Egaa obboleeyyan kiyyaa kaasatan biyya keenya keessatti namni viidiyoo kana akka waan addaa tokkootitti ilaala jechuu seenullee hin sodaata. Baqaas irratti dhufanii haasa'ulleen inuma amma alhamdulillah namni babbarate isaan immoo tiyyoo osoo amma kaameraa irraa achi garagalchee akka ajaa'iba kanatti haasa'aniyyuu
akkasii kanumatti aansanillee gaisaan dhufan viidiyoo asin dhiyoo tanaa keessatti jechuudha. Aga tokko itti deebi'ee hojii sanitti illee hojii malee namni taa'uun hin taatu. Wallaan hin taatu. Isiniin jedhee jira sumaan immoo meeshaa aadaa jechuudha. Haadha Bilaaloo waan isiniin hamanne meeshaan keessa yeroo baay'ee qaaliidha. Maaliif waan qaalii ta'eef illee amma ijoolleen baay'een kanaa erganii waliin dorgomsiisan. Kana hagana naan jedhanii kun immoo maaliif hagana ta'eefaa jedhanii haga danda'anillee ibsuuf hima ture jechuudha. Hordoftoota kiyya'anillee jechuudha kophaa kiyyatti osoo hin taane mana isaanillee dhaqee achitti hin waraabaa har'a eega isaan dhufanii jedhan asumatti waan tokko gaafachuu fi isiniin jedhan maaliifillee akka qaalii godhan ammoo akkasumatti itti fufuu edammoo sadarkaa tokkoffarraa callelleen jibrii maamii ittiin diran kunillee haga sadarkaa sadiititti jira kan beekana kana addaan nu hawaasanii addaan nu baaftanii. Ani himurra isinummaan himaa jedhee carraa viidiyoo wajjii waraabuu kan argadhee jennaan isaan haasofsiiseen isiniin jedha maaliif qaalii tahee sadarkaa calleewwanii akkasumallee natti himtanii isiniin jedha akkasumatti itti fufuu adda immoo karaa kasa barbaadu rakkasaan kan immoo tokkoffaan barbaadu akkam godhu adda. Waa gaafatuun bareeda. Namni tokko waa mara addaan baafate wallaahi baay'ee hamni kunillee baay'ee hin jiru. Shakkilleen hin jiru. Amma yeroo sanitti hin salfadhaa malee sila waan ani faa irratti qabadhe faasee hin nufaa jedhee wala baay'ee marifadhaa malee. Sirriidha maal amma safara namirra jiraadhu kanarratti hedduun deemanii gara biraa laalanitti eegasirraa eega bitatanii dhufaniitiin wanta san arganii booda meeshummaa isaa wallaahi guyyaa takka ka'anii baay'ee yookaan immoo gabaarratti gurguraa hin jiru akkuma argite kana mana keessatti fi warra na beekuu fi daambanyoota warra duraaniitirraa nama namaan erganii akkasitti hojjechiisaa jira maaliif harka isii abadan eessumattuyyuu waan dalagaan akka harka isii manjirree ka jedhu kun warra meeshaa fudhate warra meeshaa mana keessatti fudhatee meeshaa keessummaa nafu hin jiru. Abadan maqaan hima tokko gara bara 2002 hojii kan hojii jammare manuma keessatti hojjedha malee gadi bahee akka ammaa kanatti illee wanni marri wanni taatetiin wanni hin jenne manuma keessa dalagaa guyyaa takka ilkun meeshaan kun keeti haga kan irraan jala hiikkate wallaahi takka guyyaa takka inni hawwa meeshaa kiyya guyyaa tokko nam tokko fideetiin irraa sila hin sirreessu fi ka jedhu. Saniin ala hoo ji'atti bitee uddee 15tti bitee wallaahi kun jedhanii callee haaroo kan akkasii fuudhanii fidaan. Maal godharee wanni godhoo jiraare kirriin kabiraati kirri san irraa gadi cireetutumaan kiyyuun kan lafaa kaasee hojjedha. Kirri ma jijjiirtan mala calleen sanuma? Lakki calleen sanii miti akkamitti ree amma xaafiidha sarganyaa xaafii kana addaan guuruu dandeetta hin dandeetta. Kun wanni kun walit jige lammata immoo calleen walitti ka'ama warqaamaan kun gosa 2-3 hin jira. Kun ka gadi dhiisu jira. Kuni ka gadi hin dhiifne jira. Kun beekanamu callee daalachatu jira. Warqaama mata heetiin callee bishaanii ka jedhamu ifa daalacha tokko jira ka ifu jira. Sadarkaa gujiin hojjettan. Ka gujiin hojjettan jechuudha jechuudha. Kanaaf akkasuma gatiin calleewwan illee akkasumatti wal tara. Jirbiin silaa ka beeku hin beeka ka hin beekne immoo itti agarsiisuu dandeenya. Jirbii kana laa sadarkaa jirbii 300 bituu fi kada kana shin birri 30 bituu illee adduma jira. Kana muluu laale ka 30 bituu fi ka 300 bituu sun walitti dhufa. Sunillee calleema. Callee mala. Maal godharee kanas deebiseetumaan gatii kanaatiif gatiin kana walitti dhufa. Baay'ee addaan fagaata. Baay'ee addaan fagaata. Anarra qarshii birri 30 yookaan 50 tanaan bitee hoosii hojjedhe boruma subii dhufteetumaan maali haadha Bilaaloo naan jette anillee akkam godha. Nama kanammoo namni tokko nama fuuldura teettee waan hamaa ollarra teettee waan hamaan dalaydu. Odoo gabaarra taatee hoo gabaarra teettee ni kennita abbu'aan maal itti beekame namni itti gurguradhu baay'ee maanesus hin beekutu jira. Ollarraa fi akkana walirra teetteetiin nama walirra teettee wallaahi waan eebilleen dalaydu waan akkana kanallee xiqqoorra maaliif gatii hin dabaladha. Hin beeka namni hunduuyyuu bakka waa itti dabalee bite san dabaleetuma wanni kun kanaa jedhama. Kanaaf ni dabala wanni dabaluuf dhimma kanaaf lakkii jedhee namni dhufeetumaan callee sadarkaa kanaan naa hojjedhu jirbillee kanaan naa hojjedhu jettee ati dhuftu taate dhaqeetumaan jirbii san si hojjedhee sii kenna ati immoo dhuftee waan tokko naan jedhu hin dandeessu. Gatillee raka isaanii jira. Gatillee gaduma sii buusee akkuma warra kaanititti maaliif irree situ ajajata. Kamiin si hojjete jirbillee kanaan si hojjedhe sanillee gaduma buuseetumaan jechuudha. Kanaaf waan hin jirre sun hin ta'in uma jiraati bakka. Uma jiraati. Walumaa galatti wanni meeshaan kiyya qaalii ta'uuf ani meeshaa calleellee ta qaalii bitaa qaalii jechuun ta dabaluu tokko fa bakka wanni isaa irraa gadina irraa gaafne warqaaman isaa kun irraa gadi hin buufne jijjiiramne daalacha san hin bitu jirbillee hin bitu kaan tokkoffaan bitaa tokkoffaa fuudhee hin bitee isa san hin dalaga.
لك أنا متعمدات الملتاجة أنا عكسي إجا أبليان كيا هم تأتو كويسيني بسني أما هو جتون سنمان كانوا متوقفة سنين اتفوق تامو أكن أنجت أن كانت كبر بارو توقفان كان بربان لما فاسد فاني نجد أكبر بعد أكفي رباتي هنا نجد قلت لنا كسمة ولا إيه قد بوسه فيو أما فكينيا في جرب لين سنتيني جد لين سنتيون أنجدان قد بوسه نجد كسر كلام ما فاد إيه أقبليان كيا أرجتني جرتني أجيفتني اللي جرتني نسنين جدا صدر كلام ما فا توقفا لما فاسد فانجرا كانان أوجتشو كابيتشو كاتلابتشو دندتني نسنين جدا sanirratti aansi ammallee itti hafu tokko qorii jira amma bakka qoriititti qoriin kun sadarkaan isaa sirriitti wal tara muka heetoo jedhama qorii muka adii jedhama mukni kun iyyuu waan tokko dolaganii wanni kame gosa qorii ni kenna garuu immoo muka adii fi muka hojjetame muka barzaatii fa'aa oomishanii baddaa gara muwal jedhatti kanaaf yoo dhaynee binnu kana waliin makaan gisee walitti makaan kana muka namni keessaa mukni heexoo kun bataan itti widdiidha hin dhiisan gadi hin argattu illee akka laayyootti widdiidha inni illee immoo meeshaa umrii qabu intee bataan itti bakka wanni maan inni ta'uu hin jiru fuuteetiin ati sana siraataan keetteetiin inni odoo akka inni hin jallanne bakka tokko isa keetteetiin seeran kennaniin waan akka hin ta'u mukni kun hoo gabaarra ka jiru isumaarra akkasni illee isu hara kasullee jechuudha. Kabaa'inaan amma gurguramaa jirullee muka san muka adii jedhama. Mukni kun asin dhufa ka dhooyullee isuma ka jallatullee isuma mukummaan inni kun akkan dhoone akkan jallanne godhullee hin dandeettiin dhooya bakka hin jallatas kanaaf kanaani sadarkaan meeshaa waltara ka barbaade qaalii sanarra kafalee ilaaha garabbiin nama teessisuu hin beekanii taa'aa jechuudha hajoo beqqaa'ee isa san dhaynee widdiin hin bitannaa lafa keenyaa waan irratti dabalee bite sana illee abbichuma irratti dabaleetumaan hojjedhee normaalii baasee kennaaf waa waastinaa qabu jechuudha. Eshi afaanuma keessan irraa dhaga'uu barbaada maal fa'aa hojjettamoo qorima bichaa moo gilgilii ani sinirrallee ajajee hin beeka hordoftoonni kiyyaroonni haarawaa reef tana seenan akka dhagayan barbaadetti malee. Jechuun waan hojjedhu yaa meeshaa aadaa guutumatti hojjedha. Meeshaa aadaa kanarraa reekaa namni hin beekne hin jiru ani immoo wanni kanaaf baay'ee viidiyoo kanaaf baay'ee haarawaa baay'ee kana hojjetallee waan hin jirreef haga san immoo xiqqoo jalatti mul'ise agarsiise illee agarsiise jechuudha. Anillee agarsiisa asirratti yeroo viidiyoo kana. Kanaaf wanni meeshaa jedhamte guutumatti hojjedha. Har'aa miti gabara 2002 irraa ka jalu. Barrellee jala seenanii alaalanisan. Waa baay'ee kana kana man jedhin illee isaaban qabu isuma dhugaa ani argellee jechuudha. Isinillee hin argitanii kan aniif isinillee hin argin hedduutu jira jechuudha. Kaasatan duraan baay'inaan calleen gilgiliin calleen hojjetan baay'inaan beekamaa miti. Asaa nama kana dhufte sanirratti ammallee jechuudha. Callema saniin ka hojjetan waan akka baaqelaa tokko maali maqaan isaanii beeku. Shaashate saniin illee ufumaa isaanitti illee hundumaanuu hin hojjetan isiniin jedha. Asumaan obboleeyyan kiyya isaan illee agartanii jirtanii viidiyoo ofillee mootiyyuu bakka haga tokko haarawaa garuu akka barbaachisutti ibsanii jiran isiniin jedha. Har'aaf viidiyoon nuti qabannee dhufne kana fakkaata. Isaan bobboonnas achi gurraan ciqasaa jiran irra laaltanii jedha. Obboleetti tiyya kabajamtuu fi jaallatamtuu taafirummaa wahii jidduu nu hin jirre tarabbii jecha dalaga matan irratti wal argine waluma qabanne. Akkasuma immoo bal'ina rakkina keessatti narraa hin hafne rabbiin isaanirraa haa jaallatu keeriin isin haa ziyaartu asumaan galatooma nama immoo yeroo dhiyoo walitti deddeebi'ee waliinillee dhufee deddeebi'ee hordoftoota kiyyaa wajjin haasa'u haa taasisu. Ulfaadhaa galatoomaa ibsa nuu kennitaniif illee dhuftanii nu ziyaaruuf illee marumaafuu galatoomaa isiniin jedha. Inshaallah tillee immoo galatoomi asumaan rabbiin walitti nu fidee alhamdulillahi rabbil aalamiin akkanumatti immoo rabbiin nama umrii hojii dheeratullee rabbiin nu haa taasisu sii tanallee rabbi sabrii sabaata sii haa kennu. Ani immoo wanni dasna jedhee irra caalan immoo wallaahi amaanaa baadhattummaan ati wallaahi wanni ati daleeddu kulliin keessatti wallaahi asirratti rabbiin argaa tanamummaatii miti an taasise tagara rabbi keessatti beekuuti. Amaana nati baadhattee hedduu keessatti odoo wanna takka hin oolle wallaahi ofii kan keetiif waa takka hin fayyadamne dalaydu sun immoo baay'ee garaa keenya dhukkubsa wallaahi dhugumaan asumaan siin jedha garuu warri waa dalaysiifatillee isaanuma beekaa wayi beekaa miti
garuu keessa taree sittuu hime sitti sitti hime wallahi sila maali ati iddoo tana keessa mee maal argatta ree akkanatti garuu tarabbiiti tagara namaa namni kun yoo iddoo tana keessa taaksii deema deebiteetiin sila xiqqoo karaan fageenni baay'ee fudhata sila as keessaa maal fudhatta siin jennaani wallahi ani as iddoo tanatti xiqqoo tama rabbi irra caalaa tarabbi dalagachuu barbaadeetiin aan jenna odumaa siin jedhu keessani ati dhugaa odumaa haasoftu irratti bichatti himi siin jedhe kanaaf dhaggeeffattoota keenya kanuma keessa wallahi of miti malee nama miti wallahi dhugaan ani wanni si jaaladheef obboleeyyummaan si qabadhuuf tokkoffaan taanaan illee hoo yoo wanta wallahi irraa baradhu taate isa kan irraa baradha of miidhuu isii kanaaf rabbi si miidhini inshallah wallahi waan taate kana mulu rabbiin immoo inshallah fooq itti rabbi si jiru wallahi nama ofii rabbiin fattana wallahi in fattana kan matanaan wallahi rabbooma amanuu kan keetiif si jaaladhe rabbi si haa jaalatu ilmaan si kenna rabbiin wallahi si haa guddisu mana kana immoo wallahi inshallah rabbiin viillatti si haa jijjiiru inshallah homa lafaa miti tuni wallahi alhamdulillah duniyaan akkanuma diddiigamte wallahi dhuftuma سين جد إن شاء الله ملي إيمان ربي سيكن ربينا والله سرحات ترسيس والله ما شاء الله هيا يعني اللي أنا سين جد وكان والله إيمان ربي سيكن سرحات ترسيس والله بلايانك يعني جت يصير فندرة كيسانيت تدبته في مت ربوهن أرجامتي وأنا سانكم كودان نانجنا كم ما كودان سنين كم عشان وأنا خرابين تكتة أما بقى أصله إنسان اللي جت أنا موني برلة أتكرا كنا تاسكين دينت افتدت بيك أبدا قافة هدو جت أنا ماشى هدو والله بالله كأننا مرات كاملة ما سدي أفوري شن دكاس دكيفوده والله كان بقى بليت انت نسون لا ما تهدو يهما نان هنجن بقى تدت أبدي كنا نان هنجن ميتي بيتف خلاص الله أكبر إنه ما ديس والله إنه ما ديس أما سكاسي وان إنسان نانجدان كنان حتى لكوس إنسان اللي أسر سنين كإنسان اللي هنكنا تك أجا دامي أكنا وانا أنا ما كيسك يعني لكم سسين جد برا ساعتنا والله تسين جد جدتو يعني بيتا قالوا لغان تربيتي كمان لغان تربيتي أنا مالي فرق أكا شريعة سلامة تتلي دلال لحرامة جدو كان ديميون أنا ما بقى بري أكسيتي وانيا بتاعي أنا ما نياتي ملي هما تكلم تعرفه دانغان در والله الذي سنيرة أبولتين أبولي ورا ما مشاو جدو فيوكا بقى إسنوته إسسته بقى دبي نبيرك أبدا هو الله حاجة سانتو سنيرة تيوا بقى يوكا بوا وهي أرجعت نينجدي كاسة نيرو بيشامنا غورغور كين أرجعت مالي فما جباتين التجورجورة داميرة جبايا سن أما نمني ترفي وأرجعته جورجورة بيانسي وانا تبرش أنتمان فيده برش أنت مشان اللي تهتم ساني أولي جندام أنا ما يركع جرب أنا ما مشى في دوسة درت هي أرجعنا كاسة مشى كأدا هنرتي فما أرجع سن اللي وانا في جورجورة أرجع سينجد برانو يقول جرو جلن الدون كسنين ما والله يكنا سنين هنجد وفي النبي تاني أدان اللي ومهون دانو كنا بيرد أبت اللي حسابه هنكو والله سنجاي وأبيلال والله أني أبله هريوت اللي من قويتي بيجالازر بايم أسيت ربي نسنونا كني الحمد لله هدونا كني جرو قافة سلكين تيابد مجتين تكجول ويشا نمر أجا تبو مثلا الرجاج شو رفته أكو متساني اللي وقت تساوي لاني كان رانا الأبد هم بيت وبري قدانا إرجيت جرير هذا لك وسبا مناك يلي كبر بجري يوم أنواد والله وبالله هندا جت جت وبلتي تنا يو كما كاسرتي يود أول له بربان وسويسين نجول لما أرسي هجنا قديت له أنا أكاس كبر بجرين دا ديكو ما ترتاح سلكين هم بدو سلكي إرجساني isi arga Allahu akbar amma barakana silkin harka bade jinnan akkawan bootte mujattin tum namni takka hagas naarifan Allahu akbar maalif jedhere namoota akkana naarifatan namoota akkana naaquqaman gaafan hospitaala gale mujattin sunnatti dubbachuu dadhabde guyyaa lammaffaa sadaffanatti dubbatte fira kiyya wahibit jazaa rabbi siyaa kafal amma la gaafa dhiyata namanni diigame ina akkuma isiin taate wallahi rabbi wal jaalachuun tana qabdi bar haka simboon obboleetti tiyya mucatti arsii roobee jechuudha galata guddaa na biraa qabda imimmaan kan kee baay'een na bira jira wallahi billah rabbi akkasumallee bakka yoo sanitti ani si bituu hin danda'u garuu hagana waan hagana jettee haga annallee bakka bitadhu naan jettee na yaadattee jirti jechuudha kanaafi rabbiin namoota akkanallee keessaa qaba an kanuma kana jazaa isaanii rabbi kafalu nama
olkaasu deemu nama namaa quuqamu rabbi jazaa isaanii sanirratti ijoolleen gariin jechuudha namoota hajjabataniitiin baay'inaan viidiyoo dalagan yuutuubiin isaanii hin dalagu unnummoota iyyuu sima gargaaru jecha meeshaa sirraa ajajanne warri naan jedhan jira meeqa wallaahi wabilla Allahu akbar isaanillee obboleettiin teennatuun jechuudha akkas naan jettee meeshaan isii makiinaa tokko inuma gahinaa jedha anarraa qalabatte ijoollee hedduu irroonni akkas naan jedhan kana ani amma akkasitti na dhiisa sanillee kanuma kanaan laaleetiin rabbii sanillee rabbiin na fide kanallee rabbiin natti fide akkasii mire wallahi akkana hayti tarabbiiti wallahi kana jedhe manaan baane tana saasaa jedhe illee manaan baane wallahi rabbiin inshallah maal argadhu kabuki argabee taare aasaan wasitti haasofnu tuni guyyaan har'aatu nu zorte yoomil qiyaamaa dhabii malee deebitu wallahi subhanallah rabbiin immoo inshallah hagetana walin nu fide nama rakkataa ol qabu rabbi isa ol qaba inshallah bakka jiru marattu nullee immoo rabbi haga kana walin nu fide guyyaa dabarullee ndeewu hin beeynu asirratti haga kana walitti dhufne walitti deebinaa kenna hin beeynu haguma wal bira teenu tana yoo keerii takka wali yaanne yoo deebiteeti nama rahmatummaa teena onne teena wali yaanne hagasuma rabbiin kenna inshallah guyyaa yoomil qiyaamaa yookaan ragaan hubaate asirran beeku afoyna dilla laa wallahi kama beeku dhagayuma haasiyaa malee kama beeynu tama dhageenetti rabbiin waa jechiisu akkasitti jedha inshallah akkas hordoftoota kiyya isinirratti dheeressine dhiifama nuu taataniin isiniin jedha isin hunduu galata guddaa na biraa qabdan amma yeroo ani rifadhe kanatti kaasatan wallahi yaa miiliyoon haa taatanii waa hedduun hamilee teessan rabbi hin cabsini galata keessan rabbi haa kafaluun isiniin jedha isaan illee immoo akkasuma rabbi alhamdulillah walitti nu fidi haa galatoomanii haga viidiyoo biraatiin kana caalaa nullee bal'ifannee kana caalaa gammannee walitti deebinu nagaan naa turaa isiniin jedha rabbi nagaa walitti nu haa deebisu rabbi nagaa walitti haa deebisu nama haqa dalagu maraayi rabbi nu haa umri isaanii nu haa dheeressu hayxatani immoo rabbiin lafarra nu haa jiraachisu wallahi inshallah amiin wallahi akkasii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh rakkinni keenya rabbumatti mul'atu dubbiif jenne malee wamtuu san dhokatu